Jaarsa jaartii qabu wayii jana Ramadaana dura nyaadhee oolee rabbitu shoorba Ramadaanaatitu addaan nu baase. Wallah buusee oolee jaazaa rabbumanna baase alhamdulillah. Innuma hin shakke beektaa maayyuu gizamanii dura na jana ajjaru sanu hin shakke. Jaartii tiyyaan adda baanee irraa naan jedhu adda baasanii hirtanii hayaa rakkoon qabu. Booda walitti hin deebitanii akkasii waadaadha waada walii gallee gaafa kaayiroo dhufu malee naan jedhu. Obboleessanii wanni kaayiroo na dhuftee kaatee asii nyaf wal goonee kaanii asii achi deebinee achi taftuuf hin jiru. Ati faatee kaayiroo waa fidatte nyaf jettee achi tafte naan jedhanii. Na jaalatte taanaan bakkuma jirtu sanii wal fudhannan jedhee an jedhani biyya kana ilmoo biyya kanatti illee dhaluun fedhu. Okee naan jedhe akka dhugaan na jaalate amma argeera. Isa madaali musa madaali osoo nama fedhiidhaaf na barbaadu ta'e wa'a jedhee harkaan hin guyyaa tattaafataa miti jedhee. Akka dhugaan na jaalate amma bakkuma sanatti arge. Haya okee yoonni waliin oofanne achi garagalii as garagalii kanallee hin qabu nama yaadaati baay'isawee. Okee jennee waliin deemne. Amma sama akkasii waliin deemnu ada haadha manaa tanaani namni taaziyaa taa'aaran jedhan jidduu isaa fi siititti asii achi deemara. Oduu dhagaye. Oli araarsuudha. Oduu dhagaye tanallee hin gaafanne numa cal'ise. Numa nyaalifadhe. Inni kaqara guyyaarra naa bilbilu kaqara misaa nyaattee jedhu kaqara qursii nyaattee jedhu kaqara ganama lafaa ka'ee lubbu bultee naan jedhu kagalgala silkii keessa warra fimnu haga rafutti hin rafne kun. Oolaa takka oolaa dawwaluu eegale. Lama oolaa dawwaluu eegale. Osoo naan dawwaliin fasii dawwali jedhee loluu eegale. Jijjiiramni faayida. Tajja dhageette mungeen badaadha faate. Lafa buluun kana kanaas fayyadee afaanatti miti yaada jedhee waan biraa takka illee hin dubbanne. Yaa akkanatti qolee Ramadaana budii 15 gahu. Saambusaa lafa kaatanii timira lafa kaatanii juusii maangoo wayii bira kaa'e. Rabbi se waase. Suuraa WhatsApp hin arge anjaartii qabaa rabbi jedhii poostiin godhin kaatii akka tasaa poostii goota. Maana ergite qara akka jaartii sante sodaaddu wasfaati. Maana ergite qara. Jaartii qabda warri jaartii qabda nammoo adabadhaa ta'a jee suurri teessa suur ziippitti godhadhaati. Jaartii qabdaami jaartii sante qaba jee suurri tante ziippitti godhee taa'in irratti. Beerrillee jechuudha warri jaarsa keessa qabdan jaarsa keessa mana keessa hidhadhaa. Didee mana haadha faatee seene taanaan laan qilinxoo seene waliin deebi'u. Jaarsa keenya fudhatte jaarsa kiyya akkas taate jaarsa kiyya jedhaa janti maa dhufe inni wayii dhagayaan ittiin dhadhee barra. Dhufe taanaan jechuudha. Akka nama laal boqqollaa gara arsii kanatti ni beektan jechuudha. Boqqollaa kun muka diddiranii haqa qabuuf ol rakkisan jechuudha. Akkasitti ol rakkisa gaggaa'oo qamanaatitti yaala. Akkasitti ol rakkifadhee kaayadha jechuudha. Akka namni lafa kanatti namni ittiin tunne. Wallaahi akka namni ittiin buunetti akka namni maqaa isaan dhoofnetti ol rarraasee achi ol kaayadha jechuudha. Gubbaa sanitti jechuudha. Akka of argaatitti bakka achuman laalaa biraa baay'aatti deebi'a jechuudha. Jaarsa keessa mana hidhadhaa. Akka dhufee haayinaan hin jenne akka dhufee maqaan na dhoofne gaafa jaarsi keessan dhufee maqaan na dhayeetiin haati faatee laakkoosatte ergitee keessan lubbuu jettee hin jettee dhidhiqattee afoo deemtee rifeensatti tana tokko fadhee hin jedhee an afoo deemeetiin jedhe haati faatee jaarsa keenya fudhatte haati faatee bultii na diidde bultii tee naddaan nu baaste maali bultiin tante shunkurtii nama bultiin tante dinnichaadha ka haati faatee ooyruurraa buqqiftu siyaa buqqisu ishee kanaa usee. Maal inni bultiin kan kee haati faate si diidde? Bultii teenya na diidde haati faate. Sireedha haati faate addaan buqqifte moora ta'ee cabseen. Hin dhufa taanaan ol rakkifadhe an jaarsa kan kee ol fudhadhe. Qabadhu jaarsa kan kee manatti. Aatillee jaartii tantee dhiiftee loxoloxodhaan dhufin. Jaartii tantee dhiiftee loxoloxodhaan dhuftee barrii kiyya kana dhadhooftee an eega an ol siseensisee booda. Likki jaartiin tantee si bilbilte. Liiftii malee asii gadi fidda taanaan hudduu harree seenta. Ol hin deebitu mana haadha faateetitti. Because ani da sodaattu akkasitti naman waan. Dhiira lubbuun qabne hin fedhu. Dhiira lubbuun qabne hin fedhu. Isiniif gal. Dhuftee barree kee kana dhooftee mana osii seensisee ka'ee achi jaartiin tantee gita silkii tana qala'uu sirra goote asii liifti naa tuqii hanqattee gadi fiidda taanaan ol hin deebitu beeki. Liifti mallee siin tuqu ittantee akka gadi dhufte san hin deebitee gad deebita lagatti. Kuni dhiirota jaartii qabdaniif
warri jaarsa qabdan jaarsa keessan malan narraa hidhadha jaarsi keessan akkanatti hin barreessin narraa dhoggadha taree na barreesse taree suuraa natti erge taree kiisingina erginaan ala wasahala fudhadhe ani hantuutu bichaan ta'in irree naguuta qoma naguuta hin jira taanaan haa dhufu kootu hin jirta taanaan kootu amala kan koo kanaan dhala kabiraan argitu ati amala kiyya kanaan dhala kabiraan argitu si nyaachisa si obaasa waan haati mana abbaa manaatiif taatu sii ta'a wanna siif hin goona siif godha taayimii siif kenna si bashannansiisa si maraqqansiisa si qamaasisa waa hunda siif ta'a haala balazzaat faqqata tatanaan akka baaburaatiif faqqettee haftaa jechuudha na akkas taate na argiti miisajii dileetii godha qoy maalii ta'a qoy akkasii yoo ta'a qoy jennaan laal uddubantu jimmaa keessa seentaa jechuudha sirna ga'an quba sin qabu quba sin qabu. Doomiya booda dhiiraaf jecha na ajjeesuu yaaddu ati haati na dhalte maa yaaddi doomiyati. Ati gizeen irraa fudhattu akka waan dhiirti dhabamte Oromoo kudha tokko keessa maaf hin yaadne ati dhiira Oromoo kutaa kudha tokko keessa akka waan dhiirti dhabamte hambi Suudaan itti Baangaal itti Hindittuu heerumaa jira Oromoo keessa hoo dhiira dhabdeet hin jette maal meeqatu jira Gondariif Goojjamin dhattoo afaan fudhanii mana kutaa taa'ii Oromoo tana uduu waa jaalatte. Namni takka dubartii dhiira tokko miti abba manaa ijoollee kudhannarraa qabu du'aan hawwuuf wallaahi du'aan hawwuuf subhaanallah maa haadha ofii jaa jiraattu. Ani waan akka dhiirsa kiyya jaarsa kiyya narraa fudhate waan akka nama jaarsa kiyya narraa fudhate diinni kiyya hin jiru. Obsee dhugaa rabbiin obsee. Nama meeqatu uduu keessan na barreesseetiin haadha taatee uduu si ta'e zayitii oo'aatti naqa. Haadha taatee odoo si ta'e qoricha hantuuta nyaachisa. Haadha taatee odoo si ta'e qoricha leencaa nyaachisa. Haadha taatee odoo si ta'e nama meeqan naan jedhaan. Maarree yoo haala kana gana gubachuuf teetta rabbi yoo jaarsa wii jidduutti si hireetti sina ta'e. Laalaan hin gubadhu kana booda deebi'ee dhiira wanneeti yaa keessan teessisu wanni dhiira taate balbalatti yangeettu kana booda waan ta'eef hin gubadhu kana booda hin jiru. Ulamaa'onni Itoophiyaa keessa jiran haadha faatee irratti viidiyoo waraabanii har'a ammoo bilginnaa san caalu ammallee mucattii akkana jirtu tana maqaa balleessuudhaaf durriyyeen hudduu hirba tiktok irratti bahee kana gonkumaa neebar yoo dhugaa jaalala qabaate miidiyaarra akka olii gadi nuufne wanni kaayiroo deemtuuf takkallee hin jiru maatii isii waliin dubbadhu sappoorti yoo isiin si jaalatte sanu bakka isiin si hin jaalalleetti media rachi loite as loite gaafa kaanii qilleensa keessa naite dubartii onneen isii bishaanii anatu isinitti hima shamara jechuun killeedha beeki ijoolleen shamara killeedha kaleessa waan haadha faatee irratti dalagame maqaan nu marabale haati faatee nama kaayoo qabu turte nama ijoollee shamarranii durriyyeen akka birrii isinirraa hin nyaanne durriyyeen akka isinin gowwoomsine durriyyeen akka isinin saamne durriyyeen akka karaa isinin dabarsine jettee ijoollee shamarranii gorsaa baate garuu isii akka jirtu isii akkasitti intala qalbii qabdu fakkaattu isii akkasitti aaqila fakkaattu dubartummaan isii hinjifattee dargaggeessi 100 kaayiroo keessa dhungate dargaggeessi 100 kun afaan dhungata kunas dhungata waan hima wallaalle gaafa kaanii hamzaan isin jettan forjidiin kuni fuudhee mana ofii geesse jilbiifatee abaaboo itti kenne ilalaal abaaboo kana itti kenne jilbiifatee manatti galchee viidiyoo waraaba maaliif mana kee fidde haadha faatee hamza maa fidde haadha faatee mana kee warra addaa baalagee har'allee tabiraa hudduu irbeetiniin fuudhee akka waan jaalala beeku waa'ee jaalalaa cinama jaalalaan beeku waa'ee jaalalaatiin cinaa jaalalaa haadha faatee mana kee fiddee maal irratti hojjettee gabbaaste deebii kana naa deebisime maal abbaa keetii mana kee fiddee achitti olii gad ooftee abaaboo itti kennitee jilbiifattee akka nama niitii godhachuu barbaaduutitti dargaggeessa kaayiroo jiru hunda waamtee dhungachiifte hunduma isaa waamtee hundumti keessanuu kotta hundumti keessanuu jettee akkuma abbaan lataa jiru san bakka jiru mara dargaggeessa addunyaa kanarra jiru mara hunda waamte dhungachiifte maqaa isii balleessite jedhee sheekuleen martiyyite ulamaa iniyye
gadi ba'uu dadhabne saalfannee nama keessa gabba'u. Har'a ammoo dhufte si jaaladhe habiibti onna qabi kan na qabi bitaan na qabi mirgaan na qabi kun sitti haa galu. Dhiisi shamarran arsee yana jalaan dogoggoriin warri har'a si cambu kun warri har'a jismii keessi salphisu kun warri har'a bitaa mirgaan si dhungatu kun tokkoon isaa sin fuudhu jedhe ishee kamiini biroo fuutanii isin marti keessa warri haadha faatee akkasitti dhungattan namni fuudhee jira isinii miti warri fuudhee biyya kanarraa fidee galgalaa ganama akka waan jaalalle haadha faatee maraachee luka isaa samii ol saqqalee yookaan gaaras saqqalee yookaan achis saqqalee hudduu isaa garana gargalchee mataan na dhukkubeedhee mataa qabatee jaalalle haadha faatee laphee na qabeedhee duwida na qabe jedhee safaaxaa ture akkana isii garagalle fuudhee mana isaa fidee mana isaa ol galchee jilbiiffatee akka jaartiititti ilaala fakkeessaa isaa mee ilaala jilbiiffatee wanta hin jedhu kun dhugaa moo soba komantii barreessa dhugaa miti kun oromoo kuni dhugaadha moo soba ilmaan haftee barreessi koomantee jalatti hamzaan haadha faatee mana isaa fidee jilbiiffatee abaaboo itti kenne moo itti hin kennin wallaahi yoo an sobe rabbiin na arga ani ammoo quuxoo takkan qabu namni giiftii naa kennullee hin jiru takkaa giiftii teessan abaaboo takkaaf jecha dhugaa dubbachuu hin dhiibne naga tiktokii kana keessa dhufe itti cabsa gaafa barbaade abbaa sirri hin jirre waan arge hunda itti cabsa ani ahmad cululleedha dhugarraa akkanan dhabu jaalattus jibbitus komantii kana barreessa hamzaan haadha faatee mana isaa fidee jilbiiffatee abaaboo itti kenne moo itti hin kennine har'a ammoo isii dhiise aashitti barbaadee mucattii tanarratti jaalalli bareechi hunduu isaa marti jaalalli oo'e maalitti beeka waa'ee jaalala kuni sitti maamzaa dhagayyan aashitti fuudhuu miti intala arsii takka fuudhuudhaaf waan akka har'aatitti dalayte guutuu si gaafata hin dandeessu dhugaa siif himaa fuutee hin dandeessu yoo dhiira taate gabbarii fuudhe mee waanuman shamarran arsee taate yuun baratta yoo dhiira taate ati gabbarii fuudhi ani akka ahmad cululleetitti rakkina takkaayyuun qabu garuu shamarran ati miidiyaa irratti hudduu ittiin erbite foloo ittiin horachuudhaaf jecha hudduu kee ittiin safaattu amma booda jirtu wallaahi billaa hunda isiitu anatu itti hima ilmaan arsee keessatti fudhata dhageeffadha ani bakka isin arsii baale jettan san keessa hin jiru tabaalee dhalattes ta arsii dhalattes ilmaan arseeti hundi isiitu takka barbaadanii maqaa isin balleessuudhaaf dalagamaa jira istiraateejii cilaan ittiin ilmaan arsee cabsuudhaaf hojjechaa jiru keessaa tokko hamzaadha kan uummata keenyarraa dadhan dhaabadhu yoo barbaadde shamara barbaadde fuudhi bakka feete deemu oromiyaa keessaan dhaban jaartii qabu wayii jana ramadaana dura nyaadhee oole rabbitu shoorba ramadaanaatitu addaan nu baase walla buusee oole jaazaa rabbumanna baase alhamdulillah inuma shakke beektaa maayyuu gisemanii dura na jana ajjaru sanu hin shakke jaartii tiyyaan adda baanee irraa naan jedhu adda baasanii tani hayaa rakkoon qabu booda walitti hin deebitanii akkasii waadaadha waada walii gallee gaafa kaan kaayiroo dhufu malee naan jedhu obboleessi wanni kaayiroo na dhuftee kaatee asii nyaf wal goonee kaanii asii achi deebinee achi taftuuf hin jiru aati faatee kaayiroo waa fidatte nyaf jettee achi tafte naan jedhanii na jaalatte taanaan bakkuma jirtu sanii wal fudhannan jedhee an jedhee biyya kana ilmoo biyya kanatti illee dhaluun fedhu okee naan jedhe akka dhugaan na jaalate amma argeera isa madaali musa madaali osoo nama fedhiidhaaf na barbaadu ta'e wa'a jedhee harkaan guyyaa tattaafataa miti akka dhugaan na jaalate amma bakkuma sanatti arge haya okee yonna waliin oofanne achi garagalii as garagalii kanallee hin qabu nama yaadaati baay'ee okee jennee waliin deemne amma osoo akkasii waliin deemnu ada haadha manaa tanaani namni taaziyaa taa'aaran jedhan jidduu isaa fi siititti asii achi deemana oduu dhagaye oli araarsuudha oduu dhagaye tanallee hin gaafanne numa cal'ise numa nyalifadhe inni kakara guyyaarra naa bilbilu kakara misaa nyaattee jedhu kakara qursii nyaattee jedhu kakara ganama lafaa ka'ee lubbu bultee naan jedhu kagalgala silkii keessa warra fimnu haga rafutti hin rafne kun oolaa takka oolaa dawwaluu eegale lama oolaa dawwaluu eegale osoo naan dawwaliin fasii dawwali jedhee loluu eegale jijjiiramni faayira tajja dhageette mungenne badaadha faate lafa buluun kana kanaas fayyadee afaanatti miti yaada waan biroo takka illee hin dubbanne yaa kanatti qolee ramadaana budii 15 gahu saambusaa lafa kaatanii timira lafa kaatanii
Juicy mango wayu bira kae. Rabbi se baase. Jaarsa jaartii qabu wayii jana Ramadaana dura nyaadhee oole rabbi shoorba Ramadaanaatiif addaan nu baase. Wallah buusee oole jaazaa rabbi manna baase alhamdulillah. Innuma shakkee beektaa maayyuu gisemanii dura na jana ajjaru sanu hin shakke. Jaartii tiyyaan adda baanee irraa naan jedhu adda baasanii hirtanii hayaa rakkoon qabu. Booda walitti hin deebitanii akkasii waadaadha waada walii gallee gaafa kaayiroo dhufu malee naan jedhu. Obboleessi kiyya wanni kaayiroo na dhuftee kaatee asii nyaaf wal goonee kaanii asii achi deebinee achitti haftuuf hin jiru. Ati faatee kaayiroo waa fidatte nyaaf jettee achitti hafte naan jedhanii. Na jaalatte taanaan bakkuma jirtu sanii wal fudhannan jedhee an jedhee biyya kana ilmoo biyya kanatti illee dhaluun fedhu. Okee naan jedhe. Akka dhugaan na jaalate amma argeera. Isa madaalee moo san madaalee osoo nama fedhiidhaaf na barbaadu ta'e wa'a jedhee harkaan hin guyyaa tattaafataa miti jedhee. Akka dhugaan na jaalate amma bakkuma sanatti arge. Haya okee yoonni waliin oofanne achi garagalii as garagalii kanallee hin qabu nama yaadaati baay'isawee. Okee jennee waliin deemne. Amma osoo akkasii waliin deemnu ada haadha manaa tanaani namni taaziyaa taa'aaran jedhan jidduu isaa fi siitiitti asii achi deemara. Oduu dhagaye. Oli araarsuudhaaf. Oduu dhagaye tanallee hin gaafanne numa cal'ise. Numa nya'ifadhe. Inni kaqara guyyaa ranaa bilbilu kaqara misaa nyaattee jedhu kaqara qursii nyaattee jedhu kaqara ganama lafaa ka'ee lubbu bultee naan jedhu kagalgala silkii keessa warra fimnu haga irraa hutti hin rafne kun oolaa takka oolaa dawwaluu eegale. Lama oolaa dawwaluu eegale. Osoo naan dawwaliin fasii dawwali jedhee loluu eegale. Jijjiiramni faayida. Saya deget mungkin ne badara fate. La kabulung kana kana saya dede. Apa nanti mati ada dede. Wah bro, tak kelatin tuban. Ya kan nanti kalau Ramadan budi kuda shanggau. Sambu sada fakata ni timur ada fakata ni. Juicy mango wayu bira kae. Rabbi se baase.